raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Yooyyaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa nadhii aadaa torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyeessinu qophii keenya nadhii aadaa har'aa mata duree sirna jaarsummaa jedhuun qabannee dhiyaannee irraa nu caqasaa. Qopheessan Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmecha Gammachuuti. Oromoon saba bal'aa aadaa, duudhaa, seenaa fi afaan ittiin beekamu kan mataasaa qaba. Aadaa fi duudhaa isaa kanaanis walii isaa wajjinis ta'ee saboota biroo waliin tokkummaa fi jaalalaan jaarraa hedduuf waliin jiraachaa kan turee fi kan jiru akkasumas jiruu fi jireenya hawaasummaa keessattis ta'ee gaddaa fi gammachuu waliin hirmaachaa yeroo rakkoo wal gargaaraa yoo wal dhabe duudhaa sirna gadaa isaatiin rakkoo jiru waliin hiikkachaa wal araarfachaa waliin jiraachaa kan turee fi har'as ittiin jiraachaa jirudha. Duudhaa sirna gadaa Oromoon ittiin jiraachaa ture keessaas rakkoowwan wal dhabdee keessaa fi alaan isatti dhufuu fi isa mudatu mariin hiikkachuun karaa nagaa ta'een waliin jiraachaa tureera. Tooftaa ittiin wal dhabdeen yookiin walitti bu'iinsi ittiin hiikamaa ture keessaas aadaan jaarsummaa isaan tokko. Jaarsummaan aadaa Oromoo fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti karaa ittiin wal dhabdee hiikani. Jaarsummaa jecha jedhutti namoonni adda addaa hiikoo adda addaa kennu. Kunis namaa namatti bakkaa bakkatti hiikoon jaarsummaaf kennamu ergaa yookiin yaada inni dabarsuun tokko yoo ta'eyyuu jechoota yookiin hima adda addaatiin ibsamuu danda'a. Haa ta'u malee akka hawaasa Oromootti jaarsummaan yoo ibsamu garaagarummaa yaadaa qaama lamaa fi isaa ol gidduutti uumame tokko furuuf qaama muudame yookiin aangeffame rakkoon tokko deebi'ee akka hin uumamneef qaama furmaata yookiin hiikuu danda'u yookaan ammoo namoota wal dhaban walitti fiduun bifa mariitiin araara buusuuf kan hojjetu jechuudha. Uummanni Oromoo jaarsummaa dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa keessatti bal'inaan kan fayyadamuu fi bu'aan gama kanaan argamus hedduudha. Yeroo garaagaraattis jaarsummaadhaan wal dhabdee hiikkachuun aadaa baratamaa fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa yeroo baallii wal harkaa fuudhanii baallii buttaa ayyaaneffatan ulaagaa abbootiin gadaa itti filataman keessaa tokko dandeettiin dubbii hiikuu isaanii gadi fageenyaan ilaalamuuni. Jaarsummaa kanaanis wal dhabdeewwan akka ajjeechaa yookiin gumaa baasuu, diigaa gaa'ilaa, adeemsa fuudhaa fi heerumaa, daangaa, wal dhabdee biyyaa fi maatii fi kan kana fakkaatan ittiin furatu. Hojiin gama jaarsummaan raawwatamus karaa sirrii fi seera qabeessaan yoo adeemsifame bu'aa hedduu kan buusu akkasumas kisaaraa fi dubbii dabalataarraa kan nama baraarudhas. Jaarsummaan kan barbaachiseef qaamni wal dhabe yookiin yaadan tokko ta'uu dhabe dhimma isaa walii galteen yookaan tokkummaadhaan akka hiikkatuuf meeshaa barbaachisaadha. Kana yeroo jedhamu jaarsummaan qaama daangaa hin qabne jechuu miti. Jaarsoliin akka aadaa Oromootti rakkoo naannoo isaaniitti uumame ni xiinxaluu ni sakatta'uu dhimmoota adda addaas ni ilaalu. Nama wal dhabe yoo arganis ni mariisisu. Rakkoo uumames karaa jaarsummaatti akka dhiyeeffataniif fedhii isaanii ni gaafatu. Araarri maal akka ta'e ni barsiisu. Araara buusurra kan darbe daangaan jaarsummaa qaama lamaanuu irratti miidhaa kan hin geessisnee fi rakkoo gamaa gamanaa madaalee ilaaluun murtii seera qabeessa fi haqa ta'e kan kennu. Akkasumas wal dhabdee uumame keessatti qaama balleessirratti murtee madaalawaa ta'e dabarsuu kan danda'udha. Rakkoowwan gurguddoo jaarsummaaf furaman keessaa muraasni isaanii kan itti aanee ilaallu kana ta'u. Wal dhabdee maatii gidduu hiikuuf rakkoolee gurguddoo jaarsummaadhaaf furaman kan biroon rakkoo maatii gidduu jiru furuudha. Maatiin akkuma jaalalaan waliin jiraatu yeroo tokko tokko immoo jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuu keessatti wal dhabuu danda'a. Yeroo kanas rakkoon kun maatii sana gidduutti furamuu yoo dadhabe bifa jaarsummaatiin akka furamu taasifama. Bu'uura maatii tokkoo kan ta'an keessaas abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti rakkoon yookiin wal dhabdee yoo uumame jaarsummaadhaan furmaata argata. Jaarsummaan abbaa manaa fi haadha manaa kunis akka jaarsummaa biroo bakkeetti kan taa'amu otoo hin taane
Mana jarreen kanaa dhaquudhaan isaan lamaanuu jaarsolii araaraa waammatu. Jaarsoliin sunis beellama erga qabatanii booda guyyaa sana kabajuun gara maatii wal dhabee kana dhaqu. Isa boodas akka aadaa Oromootti eebban maree sana jalqabanii dubbii eegalu. Abbaa manaa fi haadha manaa wal dhaban kana sababa wal dhabdee isaanii gaafachuun jarreen kun dabareedhaan yaada isaanii akka ibsatan taasifama. Jaarsoliin araaraaf dhaqan sunis madaallii isaa eeguudhaan madda rakkoo isaanii kana xiinxalu. Wayita kanas jarreen lachuutiin gurra nuuf ergisaa jechuudhaan abbaan rakkoo eenyu akka ta'e erga adda baasanii booda dabareedhaan lamaan isaanii gorsu. Isa booda wal bira teessisanii dogoggora isaanii hubachiisuun rakkoon akkasii akka deebi'ee isaan gidduutti hin uumamne erga gorsanii booda walitti araarsuun buna dhugu. Yoo kan waliif hin galle ta'e irra deebi'anii beellama qabuuf. Yoo isaan gonkumaa araaramuu didan garuu erga nu diddanii dhimma keessan kana seeran ilaalladhaa jedhanii dhiisu. Yoo isaan seeran deemanii ammas gara jaarsummaatti kan deebi'ee xumuramu ta'e ni xumuratu. Kan ammas dhiifama hin goone yoo ta'an garuu karaa seeraa murtoon gargar ba'uu isaanii erga kenname booda qabeenya waliin qaban adda qooddatanii addunyaa bal'oo kana keessa carraa isaanii barbaaddatu jechuudha. Walitti bu'iinsa daangaa sirreessuuf. Rakkoo daangaa furuu keessattis jaarsummaan iddoo olaanaa qaba. Keessumaa hawaasni Oromoo irra jireessan hojii qonnaa irratti bobba'ee kan jiraatudha. Yeroo sochii qonnaa kana adeemsifatu keessatti namoota daangaa walii qotan gidduutti walitti bu'iinsi darbee mudachuu danda'a. Rakkoon kun immoo yeroo baay'ee hanga lubbuu walii balleessutti yeroo adeemu mul'ata. Kanaaf rakkoo daangaa mul'atu furuu keessattis jaarsoliin naannoo dhageettii hawaasa keessatti qabanii fi keessumaa immoo namoonni itti dhiyeenyan daangaa namoota kanaa beekan jaarsummaa taa'uun abbaa rakkoo adda baasuun daangaan kun akka sirratu taasisuun rakkoon jarreen kana jidduu jiru akka hiikkatu taasisu. Sirna gadaa fi aadaa Oromoo keessatti namoonni jaarsa araaraa ta'an akkuma argetti kan filataman osoo hin taane ulaagaa mataa isaa kan ittiin filataman qabu. Namni jaarsummaa taa'uuf filatamu sadarkaa jalqabaatti umuriidhaan kan raagee nama muuxannoo qabu ta'uu qaba. Sababni isaa namni umurii dabarsu keessatti wantoota hedduu barachaa bula. Tooftaa fi obsa ittiin rakkoo tokko furan beeka. Dabalataanis hawaasa gidduutti fudhatama kan qabu, hubannoo fi ogummaa kan qabu, murtii kennuu kan danda'u, iccitii kan eegu ta'uu qaba. Iddoo namni raage raaba keessaa kan jaarsummaa filataman ga'umsaalee dursinee tuqne kanniin guutuu akka qabus ibsama. Gumaa araarsuuf yookiin gumaa baasuuf. Rakkoon kamiyyuu miidhaa fiduunsaa hin oolu. Xinnaatus guddatus miidhaan rakkoo hin dhaqqabsiifne hin jiru. Haa ta'u malee akkaataa ulfaatina miidhaa dhaqqabeetiin dhimmoonni jaarsummaadhaan xiyyeeffannoon kennamee furamuu qaban jiru. Rakkoowwan gurguddoo jaarsummaadhaan furamuu qaban keessaa sirni gumaa baasuu tokko. Hawaasni Oromoo jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti namni wal harkatti yoo miidhame yookaan gochi ajjechaa yoo raawwatame aadaa jaarsummaa ittiin gumaa baasu kan mataa isaati qaba. Kunis rakkoon uumame kun ulfaataa fi namoota kan biroo darbee walitti buusuu waan danda'uuf jaarsummaan ilaalamee araarri hin buune yoo ta'e akka aadaa Oromootti haaloo yookiin gadoo qaba. Jaarsummaan taa'ee qomoo waliif gumaa ta'an kana walitti fidee hin araarsine yoo ta'e haaluun waan hin baaneef haaloo walirratti qabachuun dhangala'uun dhiigaa fi lubbuun irra deddeebi'ee ba'uu danda'a. Kanaaf rakkoon kun irra deddeebi'ee akka hin mudanneef qomoo warra gumaa waliif ta'an gidduutti jaarsummaa taa'uudhaan haaluu isaan gidduu jiru baasuun walitti araarsa. Wayita jaarsummaan gumaa baasuu gaggeeffamuu jaarsoliin biyyaa salgee jedhaman yookiin namoonni 9 filatamanii jarreen wal yakkan kun akka araaramaniif mari'achiisu. Erga mari'achiisanii boodas guyyaa araaraa gumaa kana beellamatu. Guyyaa araara kanaas jaarsoliin araaraa 9 filatamanii jiran qomoo warra miidhee fi miidhamee namni tokkollee osoo keessaa hin hafin bakka tokkotti akka walgaa taasisu. Qomoon lamaanuu guyyaa jedhame kana jalqaba muka jalatti wal gahuun bakka lamatti addaan qoodamuun taa'u. Qomoon warra miidhamee harka mirgaa, qomoon warra miidhee yookiin harki xuraa'ee gara harka bitaarraan taa'u. Wal gahuun isaanis erga ilaalamee booda kaayyoon walitti qabamaniif maal akka ta'e karaa jaarsolii salgee kanaa erga ibsamee booda eebba jaarsoliin mariin jalqabama yookiin banama. Jaarsoliin kunis akkas jechuun eebbisu. Hamaan isin gidduudhaa haa ba'u warra nagaa buusan ta'a jedhu. Sirna eebbaa erga raawwatanii boodas qomoo warra namni jalaa miidhamee fuuldura qomoo warra miidhee ammoo booda jaarsolii fi qaamni seera kabachiisu gidduu bu'uudhaan gara malkaa araaraa gumaa sanaaf filatameetti adeemu. Erga malkaa yookiin laga sana gahanii booda qomoo warra namni jalaa miidhamee akkuma dura adeemaa jiranitti malkaa ce'anii gama dhaabbatu. Qomoo warra miidhee ammoo malkaa gamana dhaabbatu.
Malkaa sanarratti akkuma qomoon lamaan gamaa gamana dhaabbatanii jiranitti bakki dawoo yookiin golgaan gama lachuutti yookiin malkaa gamaa gamanatti ni qophaa'a. Golgaan kunis qomoon lamaanuu hanga sirni kun raawwatutti akka isaan waliin agarreef gargaara. Yeroo sirni jaarsummaa gumaa baasuu kun gaggeeffamu hoolaa lama, hiddii 9, hiddii hoolaa 1, albee qara 2, golgaa fi hidda reeffatuu qophaa'a. Maqaan hoolota lameenii Haraamee fi Araarsee jedhamu. Hoolaa ishiin malkaatti qalamtu Haraamee, isheen qe'eetti qalamtu ammoo Araarsee jedhamti. Isa booda namni harkatti miidhamee hiddii 9 laga gamaa gamana tokko tokkoon bubuusa. Kana booda hoolaa ishee Haraamee jedhamtu bishaan keessa dhaaba. Qomoo warra miidhamee marga harkatti qabatanii dhaabbatu. Sana booda qomoo warra miidhee keessaa namichi inni harki xuraa'e albee yookaan haaduudhaan hoolaa ishee Haraamee jedhamtu fayyaatti osoo jirtuu morma ishee osoo hin kutin garaa ishee walakkaa uree yookaan tarsaasee garasiin baasa. Isa booda namni harkatti miidhame hoolaa garaa ishee tarsaase sana keessan harkasaa baafata. Qomoo warra namni jalaa miidhamees namni tokko osoo nafin golgaa huccuu keewwame sana jalaan garaa hoolaa sana keessa namicha harka baafatee jiru sana qabanii deebi'u. Hamma qomoon warra namni jalaa miidhame tokko tokkoon dhufanii harka isaa qabanii xumuranitti namni harkatti miidhame sun harka isaa garaa hoolattii keessaa hin baasu. Ammasitti qomoo warra miidhee sun immoo marga qabatanii dhaabbatu. Kunis araara buusuu agarsiisa. Erga garaa hoolaa keessan harka wal qabuun raawwatee booda hoolaa Haraamee jedhamtu sana morma kutanii bishaan keessa gadi dhoksuun jirma irra kaa'u. Haaduun ittiin morma kutanis bishaanuma sana keessa bu'a. Sana boodas namichi nama ajjeese kun hiddii hoolaa kan jedhamtuu fi hadhooftuu duudaa baqaqsuun hoolaa bishaan keessa buute sana irra buusa. Akka hiikoo yookiin jecha jaarsoliitti hadhooftuun bishaan keessa bu'e kun cubbuu fi jibbi qomoo lamaan gidduudhaa badeera jechuu mul'isa. Sana booda namichi kun hiddii 9 harkatti qabatee hidda reeffaa kan jedhamu immoo miila isaatti hidhamuun qomoo warra miidhamee keessaa namni tokko hidda sana qabee fi si'a 9 laga irra deddeebi'u. Kunis inni isaa kanaan dura ija hamaadhaan si ilaalan ture, si ari'achaan ture, amma garuu araaramneerraa laga rakkoo wal ceesisuu dandeenyaa jechuudha. Namichi miilli isaa hidda reeffatiin hidhame kun hiddii 9 sana tokkoon bishaan keessa bubuusaa si'a 9 malkaarra deddeebi'a. Xumura isa 9ffaa irrattis namichi miidhame sun qomoo warra miidhameetti makamuun qomoo sana keessaa namni tokko hidda reeffaa kana miila isaarraa hiikee bishaan keessa buusa. Kunis mallattoo araaramuu waliif dhiisuu isaanii mul'isa. Jaarsoliin biyyaas marga jiidhaa qabatanii qomoo lachuu erga jaarsummaadhaan rakkoo isaanii xumuranii gareen lamaanuu akka jaarsummaa yookiin araara kana irra hin darbineef akkaataa armaan gadiitti kakuu galchu. Waaqni tokko isin haa taasisu, yaada keessan tokko haa taasisu, ija jaalalaatiin wal ilaalaa. Lafti kan margaa haa ta'u, qabeenyi kan abbaa haa ta'u, eebbi kan waaqaa haa ta'u. Burqaan Haraameen irratti ba'e kun burqaa gogun ta'in, hammeenyi isin gidduutti hin argamin. Namni kakuu kana cabse qeensaa haa badu, qeesaatti quucarri haa dhalatu. Gumaan kun hamma qomoo 7tti isin gidduudhaa hin bahin jedhanii abaaru. Jaarsummaadhaan qomoon lachuu erga walitti araaramanii booda bishaan sanatti harka dhiqatu. Kunis waliif dhiifnee hirmii yookaan haaluun gidduu keenyaa ba'eera, tokko taaneerra, qulqulloofneerra jechuu ibsa. Malkaarratti erga kun hundumtuu raawwatee booda qomoon lachuu gara maatii warra namni jalaa miidhameetti jaarsolii araaraa waliin deemu. Ergaachi gaanii boodas hoolaa ishee Araarsee jedhamtu sana dhiyeessuun balbala maatii kanaatti qomoo lamaan gidduutti morma kutuun dhiigni erga bu'ee booda hoolaan kun qalamtee nyaataaf akka dhiyaattu ta'a. Hoolaan qalamte kunis osoo manatti ol hin deebi'in jaarsoliin akkas jechuun eebbisu. Nagaan haa buufatu, hamaan biyyaa haa badu. Lagni araarri irratti gaggeeffame horiif haa sifaa'u. Haaloon garaa keessan keessatti hin argamin warra garaa tokkoo warra yaada tokkoo ta'a. Dhadhaa fi mataa ta'a, abbaa fi ilma ta'a, gumaa fi gumee isin irraa haa qabu. Obboloota ta'a, walirratti du'a. Kan akkasii lammaffaa isinitti hin deebi'in. Gumaan kun hamma qomoo 7tti isin gidduutti hin argamin jechuun eebbisuun rakkoolee gurguddoo hawaasa gidduutti uumaman hundumaa keessaas gumaa baasu. Walumaa galatti jaarsummaan jiruu fi jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa keessatti gahee olaanaa kan qabuu fi sochii hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa keessattis gaheen inni qabu guddaadha. Kanaaf jaarsummaan aadaa Oromoo fi bulchiinsa sirna gadaa keessatti karaa ittiin wal dhabdee hiikan keessaa isa hangafaa ta'uu isaati. Kanumarraa ka'uunis jaarsummaan hawaasa Oromoo gidduutti bu'aa hedduu kan qabu ta'ee garaagarummaan qoqqooddan yakki akka hin babal'anneef meeshaa akka furmaatatti gargaarudha.
waldhabdee gama hawaasummaan diinagdee fi siyaasatiin jiru hiikuudhaan qaama bu'a qabeessa ta'ee hawaasa tajaajilaa turee fi tajaajilaa jiru ta'uusaa beeknee itti fayyadamuun aadaa keenya gaarii kana sirnaan itti fayyadamuu qabnaa jenna. Egaa kanarraaf qopheeffannee xumurreerra. Waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.